haasawni isaanii wanni isaan haasawniin afaan qawweeti malee hoggaatti waraana tokko eegaltee bakka itti dhaabdu immoo hin beektu eenyu duuba jiraa eenyu guulaalan. Khabiyyummaa daawwattoota keenyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaan akkuma beekamu sagantaa garagaraa qabatee haala yerootii fi odeeffannoos dabalatee xiinxalaa fi wantoota adda addaa irratti yeroo garaatti dhiyeeffa. Har'as waa'ee gartee siyaasa Afrikaa haa ta'isaa biyya akkaataa Afrikaadha. Tan gartee lola yeroo dheeraatiin burkutooyitee bulchitoonnummaa biyya sanii waraanni jeneraalonni waraanaa biyya sanii wal afaan deemuudhaan biitti haala hamaa keessa isinii kaafna. Biyyi tunis biyyuma ollaa keenyaa Suudaanii. Suudaan tun bara eega gartee bilisummaatii Umar al-Bashiriin bulaa turte. Yeroo dheertuudhaaf Umar al-Bashiriin bulaa turte. Umar al-Bashir immoo bara 2019 keessa akka lakkoofsa Awurooppaatti fonqolcha mootummaa turatti taasifamee waraanni biyyattiidha aangoo qabatee eega mormii galtee sababa daabboodhaatiin uummanni daabboo barbaannaa jechuudhaan karaa rabbaanii mormii yeroo dheertuu godhamtee booda mormii karaa nagayaatiin uummanni karaa rabbee galtee hiriira ba'anii dargaggoonni mormii dhageessanii yeroo dheertuudhaaf eega akkasitti deemanii booda waraanni biyyattiidha Umar al-Bashir mana hidhaatti galchee fi aangoo qabatee san booda ummatuma Suudaan keessaa Suudaan Professional Association kajaanii jira. SPN namoota ogummaa qaban namoota ejjabaa waliin fiduudhaan mootummaa siivilii gara mootummaa ce'umsaa kan siivilii hundeessanii militarii irraa namoota hanga tokkotti dabalanii Mahammad Hamduu ammoo akka Piraayim Ministeeraatti kaayanii san booda sunis ta'uuf diddee warroonni gartee jeneraalota warri gartee irreen isaanii furdoodhaa kuni aangoo nuuman jechuudhaan mootummaa siivilii san guutumattuu diiganii kan isaaniitiin Transitional Military Council dhaabanii kaawunsilii gartee waraanaa kan ce'umsaa ijaaranii eefiif aangoo san fudhatanii bulchuu turan. Osuma akkasii fi gartee aangoo san fudhatanii eegaa bulchuudhaaf Jeneraal Abdul Fattah Burhaan ajajaan waraanaa Suudaan kan waliigalaati. Yeroo kana isaa fi jeneraal biraa Mahammad Dagaaloo kajaanii jira. Kan Ahmetti kajaamu inni ajajaa gartee humna addaa Special Force kan Darfur keessatti uummata Darfur kan gartee nama toora 300 kana jinosaayidii irra raawwatee duugaa sanyii irra raawwatee jedhamee gaafa Umar al-Bashir Darfur keessatti jechuun Umar al-Bashir himatamaa ture. Mana murtii addunyaa irratti illee gartee akkasaniin himatamaa ture. Waraana sanii hoogganuutu itti aanaa waraana Suudaan ture. Isa kanaa fi kan isa duraa Jeneraal Burhaan kana gidduutti waldhabbiin uumamtee jechuudha booda. Waldhabbiin uumamtee haasawni isaan lamaanii isaan lachuutu warra gartee qawweedhatti deemu waan taateef wanni isaan itti amanan afaan haasawni isaanii wanni isaan haasawniin afaan qawweeti malee afaan kaanii miti jechuudha. Kanaaf afaan sibiilaatti walitti haasawuudhaaf kunis gartee namoota isa deeggaran waraana isaa fudhatee gama tokko qabatee kunis gartee gama tokko qabatee hanga ammaatti waliin jiranii jechuudha. Kana dhiyoo tana guyyaa 3 mokkana dura waraanni jeneraalicha gartee Abdul Fattah Burhaan hoogganamu kun magaalaa takka Al-Fashir tajaajilamtu tan gartee Darfur keessatti argamtu gallakkifnee toofsaadhaa baanee jee eega dhiibamee gartee toora baatii 18 jechuun waggaa takkaa fi walakkaadhaaf eega marfamanii magaalaa san keessatti gartee sochii dhabanii waraanni gartee humna addaa kun kan gartee Rapid Support Force jedhamu kun itti marsee akka sossoonii godhanii booda gallakkisanii ba'an. San booda waraanni kun dhaqee qabata sa'a 48 keessatti akka qabataniin ajjechaa gartee suukanniisaa gochuu suukanniisaa raawwatan. Uummata siivilii kana gayaa xiqqaa guddaa hamanaa kamaa jiru hamana jireenyaa jiru kan gartee hojumsa dalagachaa jiru tokko irra nafne jechuudha namoota toora nama 200 ramiin godhan. Isaan keessaa tokko namicha Abdululu jedhamu akka malee gartee namoota akka malatti ajjeesuu isaanii kadhatu nu ajjeesin jedhanii kadhatan kana hunda ajjeesee viidiyoo isaa gama TikTok waan adda addaatiin galakkisaa ture namichi sun. Namichi sun qabamee ammaan tana to'annoo ila oolee jedhaniiti waraanni Suudaan akka viidiyoo kanarraa agartanitti hidhatti galchanii jiran namicha kana.
waraanummaan gartee dagaloo hongachuu haametti kun rapid support force kun isa toon naayilolchi jira isaatti gartee gocha farda lamaa kana raawwatee jennee jechuudha. Namichi sun namoota hedduu fixee namoota gartee dura fiiganillee qawweedhaan viidiyootu adda addaa ba'a. Akka gartee biituun gartee haala hamaa keessa jirtu namni addunyaa guutuun harka nama gartee toora nama miiliyoona 25tu beela hamaadhaaf saaxilamee jira jedhan gabaasni adda addaa guutuu. Haalli jiru akkaan shook waan nama godhachuu haala ulfaataadha jira dhibban keessa. Addunyaan loloo adda addaatiin gartee hayyuu Ukireenii fi Falastiin kanaan shaakalamtee Sudaan kan akka waan gartee normaal gooteetti namni dubbatu hedduu dhabame jechuudha miidiyaan gama tokkotti irraa maqanii jechuudha. Sani dahoo san taatanii akka malee muuxatan. Amma guyyaa tokko keessatti saaftuu san jechuun guyyaa lama keessatti nama kuma lama ol fixanii waraanni sun magaalaa san qabatee duguuggaa sanyiidhaa uummata san raawwate jechuudha. Gochi isaanii kun daa'imman jennee dubartiin jennee guddaa xiqqaadhaa uummata siviilii uummata hidhannoo hin qabne viidiyoon garsiisu isaan areenii isaanii nama dhiitiidhaan ajjeesuu isaanii gartee nama akka maletti qawweetti naqatee kaan ajjeesanii agarsiisa. Haala hamaa kanaatti jechuudha addunyaa guutuun shook taatee eenyu duuba jiraa yoo ta'u waan kana biyyi takka waraana guu eegaltu waraanatti seenuu laaftuudha keessaa guutuu ulfaattu. Itti seenuu laaftuudha namni lamaan gartee amma akkuma isin jetti jeneraala waliigalaa gartee hoogganaa biyyattii waraanaatii fi itti aanaa isaatu wal dhabe aangoorratti waan biraata kan qaban sababa aangoorratti wal dhaban. Isaan aangoorratti wal dhaban gamaa gamana bahanii uummata siivilii nagaa wal jidduutti raayimiin godhanii jechuudha. Uummanni dhumee lakkoofsan qabu uummanni gartee haala hamaa keessa beela keessa jiru barnoonni hin jiru hojjechuun hin jirtu dalagachuun hin jirtu haala hamaa keessa jiru jechuudha uummanni sababa aangoo nama lamaati jechuudha. Kanaaf waraana eegaluu nama dhibdu hoggaa waraana eegaltee boodatti seentee bakka itti dhaabduun beeytu humnoota biraa kan fedhii qabanii jira san keessaa. Fakkeenyaaf amma humna gartee hametti kana eenyu duuba jiraa yennuu guulaalan miidiyaalee addunyaa adda addaa hoggaatiin taran waraana isaa kana Dubaay duuba jira. United Arab Emirates kajaan kana warra Dubaay kana isaanii duuba jira. Jaaniiti xiinxaloonni hedduu akkasii kan naman. Amma dura xayyaara Dubaay humni waraanaa Sudaan akka kuffisee himee Sudaan ammoo Dubaay ammoo namannee fi nuti keessa jiru jennii xayyaara illee hanga kan itti uffite jechuudha. Deeggarsa guddaa isii duuba jira. Ibn san bira kuttee miidiyaaleen tokko Aljazeera irratti akka mul'atutti biyyoota akka biyya biraa biyyoota akka Kolombiyaa fa'arraa nama gartee kaampaanii gaazaa keessa hojjetan jettee Dubaay achirraa fiddee achirraa ammoo gama gartee bosaasootiin Suudaan dabarsitee waraana gartee kumaandoo miisinarii kumaandoo biyya Kolombiyaa jira jechuudha. Warra Salvaadoor faallee keessa jiraa jiran. Warra Saawuz Afrikaa keessa jiraa jiran. Warra Raashiyaa hunda nama adda addaa jechuudha kumaandoo warra gartee maallaqaan loluu jira jechuudha namaaf jireenya jechuudha. Warra akkasii hundaatu harka keessa naqataa jechuudha. Hogguu lola eegaltee ati waara wal dhabde irratti ati lamaan eegalee malee waraanni kun humna ta'eeti harka ala ta'eeti namni biraa harka keessa galfataa jechuudha. Faayidaa isaaniiti jechuudha namni adda addaa. Hoggaa ati waraana tokko eegaltee bakka itti dhaabdu immoo beeytu namoota adda addaatu fedhii adda addaa keessa seenaa fedhii san booda gamaa gamana dhiibuu jira gamaa gamana harkisuu jira tana jidduutti miidhaan deemaa deemte jechuudha miidhaan heddummaachaa. Hanga barbaadetti bakka barbaadetti dhaabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf uummanni Suudaan haala sookannee isaa keessa haala gartee hedduu nama naasoo keessidha. Namni Islaamaa ta'ee namni ilma namaa ta'ee uummata kanaaf rifachuu qaba. Daa'imman dubartoota haawwan manguddoota namoota haala hamaa keessa jiran kanaaf rifachuun kan barbaachisa jechuudha. Waraanni biyya teenya kun gartee jeequmsi biyya teenya keessa akka wanni haa dhaabbatu yeroo hedduu mariin haa dhumu jennuuf haala kana keessa seenaan keessaa bu'uu dandeessu. Fedhii teetiin keessa seentee fedhii teetiin keessaa bu'uu dandeessu jechuudha. Waraanni waan taphatanii ni miti. Ispoortii miti jechuudha kan gartee fiizikaa hoggaa ofan dhaabbattu. Lubbuu namaati qabeenya onni bahu. Amma qabeenya jira dhumu sun qabeenya biyyattiiti. Lubbuun jira dhumtu lubbuu ilmaan namaati. Ilmaan biyya saniiti. Dargaggoota gamaa gamanaa warri wal dha'uun jiru dargaggoota biyya takkaati. Faayidaa biyyoota adda addaa keessa seenee haala malee jechuudha akka maletti wal fixan jechuudha. Kanaaf waraanni faayidaa tokko illee hin qabu. Biyyoota rabbi adaabu uummata keenya Sudaan obboleeyyan keenyaaf rabbi adirmatu rabbi nagaya haa buusuu fi qalbii isaaniitti deebisee isaan sanillee nagaya rabbi naa dhiyeessuu fi
namuu bakka jiru kara dandeen uummata kanaaf du'aayiillee godhee dirmachuuf qaba. Ilmi namaa yoo waan godhu dadhabee qalbii keessatti galtee uummata saniif rifatee yoo du'aayii godheefillee ilma namaa ta'uu kee jechuu qabda namaa fi rabbiin uummata saniif haa dirmatu. Xiyyaan gartee akka malee nama fixeessuun bineensichi kan hidhamee jira jedhanii nama addaati uumaa ilma namaa waan adda addaa jira. Amma fakkeenyaaf waraanni kun kanatti heddummaate kana namni nama normaal qofaatu lola keessa jira miti. Nama akka adda addaatti gaafa Tigraay lolli ture san wal ontachaa turan. Biraa adda addaa fayyadamanii gartee namni follaalee akkasitti qawwee keessa wal tajaajilanii. Amma namichi kun nama akkasii fa'aadha. Nama gartee waan akka fedhataa ta'u seerri jiru waggaa waraanni jiru biyya takka keessa seerri dalaguu dhaabbata. Qawwee dalaga seerri qawweedha. Ka qawwee qabu waan fedhatu dalagaa jechuun hundi isaa seera. Kanaaf isaan Sudaan irraa adaabu biyya daddaa hundarraa rabbiin adaabu. Nagaa rabbi abuusu biyya teenyaaf illee rabbi nagaa abuusu hin jenna. Arraaf kanumaan sagantaa teenya walii galchina. Nagaa nu jiraadha. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessina kan jenne YouTube chaanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya, TikTok keenya gama Facebookaatiinis nu hordoftanii copy link gootanii like fi share nutti roobsitanii follow gootanii copy link gootanii share gootanii waliif ergitanii waan biraata akkasirraan eeggatu like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa waan isinirraa eeggamu godhuudhaan nuti na dhaabbadhaa. Nu hordoftanii ittiin qaanooyitanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsi isin argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa barattanii waa barachaatti bohaartanii Barkoo Miidiyaa subscribe, share, like nu godhaa, repost nu godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa. kabajamtoota daawwattoota keenya kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessan jabeeffachuun dirqama keessani.